dubbii isaa dhaggeeffannaa. Seera uumamaa lakkoofsa 6 waliin dubbifannaa. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 6 nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiini. Abrahaam Waaqayyotti amanee inni immoo qajeelummaatti lakka'ameefi. Ameen. Jedha dubbiin Waaqayyoo. Abrahaam Waaqayyotti amanee inni immoo qajeelummaatti lakka'ameefi jedha. Iddoo sanatti sagaleen Waaqayyoo baay'ee nuu kadhatameera waan ta'eef gabaabumatti dubbadhee gara yeroo kan biraa immoo deebinees dubbiin Waaqayyoo iddoo kanatti kan nutti dubbatu Abrahaam Waaqayyoon amanee jedha. Sagaleen Waaqayyoo keessatti gara gubbaa isaatti yoo lakkoofsa 15 dhannee Waaqayyoon kadhachuun Abrahaamii hin abdachiisuusaa jedha. Waaqayyoon kadhachuu abdachiisuusaa yookaan Waaqayyo kakuudhaan Abrahaamiin abdachiisuusaa jedha. Lakkoofsa 6 irratti immoo Abrahaam Waaqayyoon amanee inni immoo qajeelummaatti lakka'ameefi jedha. Sagaleen Waaqayyo jireenya keenya keessatti yookaan dubbiin Waaqayyoo bal'inaan waan inni nutti himu akka amma kadhanne kanatti nutti hima Waaqayyo. Akka amma meetiin waa'ee Waaqayyoo, waa'ee gaarummaa isaa, waa'ee araara isaa, waa'ee tola isaa, waa'ee aangoo isaa dubbataa turte kana isa kana inni Waaqayyo barbaadu jechuudha jireenya keenya irratti. Waaqayyo karaa adda addaan dubbataa. Yeroo hundumaa iddoo kanatti roobii sagaleen Waaqayyoo sagaleen akkasumaan dubbatamee hin beeku. Iddoo kanatti almost waggaa 3 yookaan 4 ta'uuf deemeera. Sagaleen Waaqayyoo baay'ee lallabamaa, baay'ee barsiifamaa, walitti fufiinsaan 7 3 7 4 lallabaa turanii as keessa jiru. Sagaleen Waaqayyoo waan tokko nutti hin hirranne baay'ee nutti dubbate Waaqayyo. Baay'ee nutti dubbatame. Karaa faarfannaa nutti dubbatameera. Karaa sagalee raajii nutti dubbatameera. Karaa barsiisaa nutti dubbatameera. Karaa lallabaa nutti dubbatameera. Waaqayyo gaa yeroo kamitti hin dubbata jechuudha. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo bartootatti gaafa dubbate gooftaa Yesuusii yeroo humna argattanii 2 deemtu jedhe. Dhaqaa jedhee gadi dhiise jechuudha. Dhaqiisuma akka isaan deeman iyyama kenneef jechuudha. Yesuus Kiristoos nama tajaajiluuf yookaan namni Yesuusin tajaajiluuf yookaan namni gara Yesuus dhufu ulaagaa hin qabu jechuudha. Namni Yesuusin lallabus ulaagaa hin qabu jechuudha. Namni Yesuusin kadhatus ulaagaa hin qabu jechuudha. Namni Yesuusin faarfatus Yesuusin raajus ulaagaa hin qabu jechuudha. Waamicha jechuudha. Dhaqaa jedhe. Garuu bara durii bara raajotaa bara ergamootaa sagaleedhaan abjuudhaan waamaa ture. Amma garuu bara Yesuus Kiristoos biyya lafaarra turee deebi'e keessa dhaqaa jedhe. Yeroo humna argattan sokkaa gara biyya lafaa jedhe. Gara biyya lafaa, gara mana namootaa, gara mandaraa, gara gabaa, gara barbaachisu hundumaa dhaqaa jedhe. Yeroo kan biraa tokko immoo maal jedhe? Yeeyyii gidduuttan isin ergaa jedhe. Iddoo ta'uttis iddoo hin taanettis dhaqaa jedhe. Waanaa fidaadha. Dhaqaa akkuma namni tokko gabaa dhaqee waa bitatu dhaqaa waanaa argaa, waanaa hojjedhaa. Waanaa fidaa mootummaa koo keessatti aayidaa jireenya argatu, agargaaramu, agammadu, ajajjabaatu, aareffamu jedheetu bartoota ergaa ture jechuudha. Sagalee sana keessaan kunoo carraan guddaan amma kana ga'u nu bira ga'e. Ulfinni kun nu bira ga'e. Kabaja ajaa'ibsiisaa kun nu bira ga'e. Tolli gaariin kun nu bira ga'e jechuudha. Araarri Waaqayyoo nu bira ga'e jechuudha. Araarri Waaqayyoo yeroo nama bira ga'u immoo addunyaarra nama deemsisee nama kadhachiisa. Dachee lafaarra nama fiisiseetu akka namni kadhatu nama godha. Akka namni lafa namni hin geenye ga'u nama godha furu Waaqayyoo. Nama fuudhee fiiga jechuudha. Namni yeroo namummaa isaatiin taa'ee haasa'u waan daangaa qabdu haasa'a. Waanuma xiqqoo tokko haasa'a. Waa'ima ollaasaa haasa'a. Waa'ima manasaa haasa'a. Waa'ima ijoolleesaa haasa'a. Waa'ima ganda keessa jiraatu haasa'a. Garuu hafuurri Waaqayyoo yeroo itti dhufee namatti galu immoo addunyaa keessa nama fuudhee fiiga jechuudha. Maaltu jira yaada Waaqayyoo kee yaada gaariitu waan jiruufi fiigi jedha dacheerra nama fiisisee akka namni namaa kadhatu godha. Mana namootaa, biyya mana moototaa, waldaa kiristaanaa isa badee karaarra jiru akka hafuurri Waaqayyoo bira ga'ee gargaara jechuudha. Kana kan fide maaltu fide? Dubbii Waaqayyootu fide. Jireenya arganne kana karaa Waaqayyoo arganne jechuudha. Ol jaallachuu karaa Waaqayyoo, ol kabajuu karaa Waaqayyoo, gad of deebisuun karaa Waaqayyoo argame, ol mararfachuun karaa Waaqayyoo argame, iddoo olii kennuun karaa Waaqayyoo argame, karaa dubbii isaatiin nutti argame jechuudha.
gara dubbii kootiitti yoon deebi'u Abrahaamin Waaqayyo waamicha ulfinaa akka inni waame argina. Abrahaam nama orma, nama diida jiraatu, nama mandara tokko keessa jiraatu, nama zarii isaaf, abbaa isaaf, qe'ee isaaf jiraatu, nama Waaqa kan biraaf jiraatu, nama Waaqa kana hin beekne, nama aadaa kana hin beekne, nama kaayyoo akkasii kana hin qabne waamicha godhee fi akka Abrahaam dhufee dubbii kana dhaga'u godha. Sagaleen Waaqayyo yookaan Waaqayyo ofuma isaanitti dubbatee jechuudha. Nama erga miti. Ofuma isaanitti dubbatee biyya kana, lafa kana, qe'ee kana ba'i jedhe. Iddi lafa sanaa baase Abrahaamin Waaqayyo maal isa godhe Abrahaamin? Waaqayyo tamane Abrahaam. Waaqayyo sirriidha inni na waame jedhe. Inni na waame kun dhugaadha. Ajeelaadha. Waaqayyo qulqulluudha. Qixxeen qabu, fakkaattiis hin qabu, waan akka isaas kalee hin argine sichis danda'e kan biraa hin argu. Waaqayyo duukaa dhaabate jechuudha. Filannoo isaa tokkoof tokko Waaqayyoon godhe. Baruma akka sagalee dhaga'e sanaa kaasee filannoo isaa Waaqayyoon godhe. Abrahaam si'a tokkollee yaada Waaqayyoo keessaa sokkeera kan jedhamu hin jiru. Si'a tokkollee sokkeera kan jedhamu, yaada Waaqayyoo gadhiise kan jedhamu, qalbii diddiirratee deebi'e Abrahaam kan jedhamu hin turu. Yaada Waaqayyoo keessatti sokke jechuudha. Haalaan na danqamu malee, jireenyaa na danqamu malee, karaarraa harkifamu malee, kakuusaa bira gawwa dadhabu malee, mana isaa keessatti lolli adda addaa ka'ee mucaa kan biraa godhatu iyyuu malee, gara biyya Gibxiittis gada bu'u malee, rakkinni adda addaa dhufu iyyuu malee, haadha manaasaa mootiin harkaa fudhata jedhee mala adda addaa malee iyyuu adarbu iyyuu malee, Waaqayyo wajjin jira. Waaqayyo wajjin jira. Waaqayyo sirriidha gaafa argate sanaa kaase. Waaqayyo sirriidha jechuun immoo akkasumaan miti. Danda'anii Waaqayyo sirrii Waaqayyo dhugaa ta'u Waaqayyo namni fooniif dhiigaan hin dubbatu. Qajeelfama isa kiyyaa namatti argame malee. Amma yeroo waa'ee Waaqayyoo kana dubbadhu meetiin amma yeroo kadhannaa amma kana baay'atu kadhatte humna achi argattee kadhatte ayyaana isa biraa kennameefiiniti nu tajaajilte saba kana tajaajilte. Ayyaana isa biraa dhufe. Wangeelaawwan as keessa jiran, luboonni as keessa jiran, warra hojii Waaqayyoo hojjettan. Ayyaana achi kennameeniif immoo deebisanii saba Waaqayyoo kenneef tajaajilu. Waaqayyo immoo itti kabajama. Waaqayyoon immoo ulfaadhu ittiin jedhan. Isa harkaa fuunee ittiin immoo isa tajaajila. Amma dandeettii keenya, amma nutti ifte, amma beenu, amma nuu gale. Malee waan baay'ee beennuuf saba dura dhaabanna miti, olii keenyatti lallabna miti. Amma nuu gale. Tokkoof shantu gale, tokkoof sadiitu gale, tokko lamaaf gale, tokko kudhantu gale. Isuma kana finne walitti finnee waa'ee Waaqayyoo ittiin dubbanna. Ittiin ol jajjabeessina. Qaroominni keessa kan hin jirre, ogummaa nama kan biraa kan hin qabaanne, jaalala Waaqayyoo kan qabu, tola Waaqayyoo kan qabu, haraara Waaqayyoo kan qabu, go'ummaa keenya, jireenya keenya kanaan olii keenya tajaajila jechuudha. Waaqayyo immoo yeroo kana maal taanu gidduutti kabaja argata jechuudha. In ulfaata jechuudha. Sodaan kan guute surraa Waaqayyo jiraachisuu Waaqayyootu saba isaa gidduutti dhaga'ama jechuudha. Waa'ee Abrahaamitti yoon isin deebise, Abrahaamii Waaqayyo sirriidha jedhega. Hin dogoggorre. Nama ta'ee lafarratti jiraatu Waaqayyo dhugaadha jedhe. Abrahaam nama dhaqee biratti jajjabaatu hin qabu. Obboleessa isaa Looxiin isa duukaa deemeera. Isaajin iyyuu haala jireenyaa irratti lolaniiru. Dhimma adda addaa irratti lolaniiru. Lafa irratti lolaniiru. Tikee lolteetti goolii adda addaan ka'eera. Garuu Abrahaam isa Waaqayyo itti hime qophaasa fudhata. Qophaasa Waaqayyo wajjin haasa. Waaqayyo sirriidha isa jedhee itti amane Waaqayyo. Namoonni itti dubbataa'oo kana waan tokko taasisee hin jenne Waaqayyo bifa barbaaduun aadaan akkasiin turre Abrahaam Waaqayyo wajjin haasa'u. Abbaan isaa haasofne, haati isaa haasofne, firri isaa haasofne. Waan akkasii dhaga'een beeku. Garuu gaafa Waaqayyo wajjin walitti bu'u Waaqayyo isa waamu dhuguma Waaqayyo Waaqayyoodha. Uumaa dachee, uumaa lafaa, uumaa waaqaa jedhe, uumaa bishaaniiti jedhe, uumaa tulluu kanaati jedhe Waaqayyo. Abrahaam ofiisaa yoo ajaa'ibsiifateera yaada. Kana situ na uume dhe akkam dinqiidha jedhe. Situ na uume. Kanaafuu ati si amanan situ na uume. Na tolchite, na bareechite, nama nu goote. Kanaafuu sitti amanuu qaba. Sitti amanuuf ragaa kan biraa iyyuu nan barbaachisu jechuun isaa namni. Ragaa kan biraa, diishinarii kan biraa, waan kan biraa dubbisuun narra hin jiru. Anuma uumuun, anuma bareechuu danda'uun kee iyyuu akkan siif dhugaa ba'u na godha jechuun isaa namni. Abrahaam Waaqayyoodha.
guutuu na gochuun keeyyuu nama sirrii na gochuun keeyyuu nama dubbatu ta'uun kooyyuu ati waaqayyoodha jedhee waaqayyoon amanuu nama. Sanarra dhaabatee waaqayyo maalittiin jedhe Abrahaamin? Waan Abrahaam amane hundumaa yookaan amantiin Abrahaam maalitti lakkaa'amedha? Qajeelummaa ta'ee jedha. Qajeelummaa ta'ee jedha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Qajeelummaa ta'ee jedha. Isaayyaas boqonnaa 62 keessa dhannee dubbifne waa'ee Xiyooniif sagalee tokkotu dhufe. Ani waa'ee Xiyooniif calluman jedhuudha iddoo sanatti. Qajeelummaan ishee akka giiftuu ganamaa amma ol ba'utti jedhe. Fayyinni ishees akka guca boba'utti amma ibsutti ani callin jedhuudha. Isaayyaas 62 lakkoofsa tokko kaaftanii yoo ta'e dubbifattan. Waa'ee Xiyoonii fi cal jechuu hin danda'u jedhe Waaqayyo. Cal jechuu hin danda'u jedhe. Fayyinni ishee akka gucaa boba'uu qaba. Amma isheen akka gucaatti fayyina ishee bobeeffattutti, nagaa ishee bobeeffattutti, jaalala ishee bobeeffattutti, tokkummaa ishee bobeeffattutti, amma ishee jireenya ishee kana keessa ani futti waa'ee Xiyooniif cal hin jedhu jedhe Waaqayyo. Xiyoon yeroo kanatti hin jedhu Xiyoon badiisa keessa jirti. Sokkitee jirti. Mandara diidaa keerti. Orma keessa jirti. Dhiitamtee jirti. Gurguramtee jirti. Boo'icha keessa jirti. Waanjoo garbummaa jala jirti. Boo'aa jirti. Ormarka jirti. Garuu Waaqayyo maalittiin jedha? Waa'ee Xiyooniif an cal jechuu hin danda'u jedha Waaqayyo. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Mee Waaqayyo waa'ee koof cal hin jedhu jedhame. Waaqayyo waa'ee koof cal hin jedhu. Waaqayyo waa'ee keef cal jedhee jennaan ati maal gatii qabdaree? Maal gatii qabdaree ati? Iddoo teesseeyyuu dandeesseen kaatu ka Waaqayyo waa'ee keef cal jedhee jennaan ijoollee kee waan ta'e waachifachuu hin dandeessu. Waaqayyo cal jedhee jennaan. Waaqayyo waa'ee keef cal hin jedhu. Ani waa'ee Xiyooniif cal hin jedhu. Waaqayyo waa'ee keenya kaleessa cal hin jedhu. Boriis cal hin jedhu. Har'as cal hin jedhu Waaqayyo. Hin dubbata Waaqayyo. Waaqayyo nuti waaqessinu kuni isa cal jechuu hin beekne waa'ee ijoollee isaatii. Waa'ee saba isaatii. Bara raajotaas bara ergamootaas Waaqayyo cal hin jedhu. Cal jechuu hin danda'u jedhe. Museedhaan cal jechuu hin danda'u jedhe. Ba'uu boqonnaa 3 keessatti ani jedhe cal jechuu hin danda'u. Sabni tokko hin aadee, hin gaddanii, hin bu'anii, hin wawwaatanii. Ani waa'ee aadinaa saba kootii kanaaf cal jechuu waan hin dandeenyeef amma gadi bu'uufan jedha jedhe Waaqayyo. Amma gadan bu'aa jedhe Waaqayyo. Idaati Waaqa gadi bu'uu qabda jechuudha. Waaqa rooti rakkattu gadi bu'uu qabda. Waaqa rooti dhukkubsattu gadi sii bu'uu qabda. Waaqa roo haalli sirratti jigu dhufee sirraa ol kaasuu qabda. Waaqa calluma jedhee si ergatu miti kanati qabdu. Waaqa waa'ee kee sirriitti beeku. Ituuti boossuu boo'icha kee kan akka nama hin dhageenye si biran darba Waaqayyo. Waaqa gara jabeessa miti waaqessu. Waaqa dhugaa. Sirriidha kan abboonni keenya. Dhugaadha jedha Waaqa. Waaqayyo kun jedhan ibidda jedhanii dubbatan. Inni jabaadha, inni jiraataadha jedhanii dubbachaa turan. Dhuguma akka isaan jedhan. Akka isaan jedhan. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Nan yaadadha xiqqoo ta'ee wasiila kootu kadhannaa kadhata. Gaafa hundumaa yeroo kadhatanii faarsaa Daawit boqonnaa 42 jecha afaan isaanii keessa dhufa sagaleen kun. Boroomni burqaa bishaanii akka yaadu lubbuun koo akkasuma si yaaddi. Ganamas galgalas yeroo kadhannaa kadhata. Boroomni burqaa bishaanii akkuma yaadu lubbuun koo si yaaddi. Jedhanii kadhatu. Si yaaddi lubbuun koo. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maaliif Waaqayyoon malee lubbuun isaanii jiraachuu waan hin dandeenyeef. Waaqayyotu sirriidha jedhanii waan fudhataniif. Waaqayyos sirrii ta'uusaa fayyaa ta'uu isaanii irratti waan arganiif. Ija gaarii, sammuu gaarii, harka gaarii, yaada gaarii waan qabaataniif. Ba'anii waan deebi'aniif lubbuun isaanii Waaqayyoon jedhaniitu kadhata. Naa kana kadhata. Amma gaa Waaqayyoo
waa'ee keenya cal'in jedhu eddi ta'ee nuti eddi waaqayyo waa'ee keenya cal'in jedhu ta'ee waaqayyo kana waaqessutu nurra jira. Garaa qulqulluu of dhiifnee waaqessutu nurra jira. Ofii keenya lafa keenya yeroo waaqayyoon waaqessu. Nama barate tokko piroofeesariitti daballaa, dookteriitti daballaa, masoo kan biraatti daballaa, hangafa keenya kabajuun macaafni nu deeggiraa, aadaan keenyas nu deeggiraa. Bifoota baay'eetiin deeggira waamna. Hangafoota keenyas, firoota keenyas, nama jaallannus. Garuu waaqayyo sadachee uume kana, sadachee dhuunfate kana na waammadhu jedhe kallattiidhaan. Waaqayyo jennee waamna. Inni baay'ee barates, inni hin barannes, inni hubates, inni hin hubannes waaqayyo jedhee waamna. Maqaan koo isa kanaa jedhe, isa kanaa jedhe, isa kanaa jedhe. Gaafa Yohaannis irratti gooftaa Yesuus cuubame laga Yordaanositti isa dhufe kana dhaga'aa jedhe. Gammachuun koo irratti raawwatamaa jedhe. Isa dhagaa kan jedhu sagaleetu dhufe. Isa dhagaa. Isa dhagaa gammachuun koo irratti raawwatama. Waaqayyoon dhaga'uun egaa yookaan waaqayyoon hubachuun fayyina nuuf. Fayyina. Boqonnaa sammuu keenyaati isa jalqaba. Boqonnaa sammuu keenya. Namummaa keenyatu haara galfata. Yeroo waaqayyoon amannu. Yeroo waaqayyo qajeelaa ta'uusaa mirkaneeffannu. Yeroo waaqayyoon ofii keenya keessatti sanamni nutti himu miti. Ragaa ofirratti yoo baanu. Maaliif ree waaqayyo gadi bu'uu waan beeku? Gadi bu'uu waan beeku. Waaqayyo ol ba'uu waan beeku. Waaqayyo lafa akkasitti argama. Waaqayyo jedhamee macaafni qulqulluun iddoon qabu. Iddoon keenya. Waaqayyo lafa hundumaatti argama jedhamee caafamee jira. Namni garuu lafa hundumaatti hin argamu. Abbaan qabeenyaa lafa hundumaatti hin argamu. Namni baay'ee barate lafa hundumaatti hin argamu. Ogeessonni seera biyya addunyaa kanaa sirreessuu danda'amu jedhaman lafa hundumaatti hin argamu. Hojii baay'ee gaarii qabu namoonni jedhaman lafa hundumaatti hin argamu. Hin danda'an. Garuu waaqayyo lafa inni waaqayyotti hin argamne hin caafamne. Lafa inni itti argamutu caafame. Dachee guutuu irratti akka ta'e. Iddoo ati jirtu iddoo ati hin jirtu. Keessumaa immoo waaqayyo maal jedha? Yeroo namoonni qilleensa bira nan darbaa jedha. Garuu imimmaan ijoollee koo yookaan imimmaan saba koo biran darbuu jedha. Eessa teessee boossee gaati? Eessa teessee boossee amma? Lafa barbaadde taa'e moo jechuudha. Qilleensaa bira nan darbaa jedha. Garuu imimmaan saba koo, imimmaan ijoollee koo biran darbuu jedha. Iddoon itti bu'an filannoo qabaa? Iddoon sirrii jira, iddoon itti bu'an. Iddoo ol kaafamaan isaa jira. Namni lafa rakkate taa'ee bu'a. Lafa kufe taa'ee bu'a. Lafatti cabetti bu'a. Lafatti salphatetti bu'a. Lafatti dhabetti bu'a. Lafatti beeleetti bu'a. Lafatti daaretti bu'a. Iddoo dhukkubsatee ciisutti bu'a. Garuu waaqayyo achi dhaquudhaan beekamtii qaba. Haaleluyyaa. Beekamaadha waaqa. Beekamaadha. Ati gaa qajeelummaan yookaan amantiin kee siin qajeelchee amantiin kee siin jiraachuu qaba. Qajeelaa nama godhaa jedhe. Waaqayyoon amanuu qajeelaa nama godhaa jedhe. Qajeelaa nama godhaa jedhe. Waaqayyo gaa sababuun qajeelaa taaneef immoo nutti firoome miti. Sababuun qajeelaa taaneef immoo nu wajjin haasa'a miti. Sababuun qajeelaa taaneef nu ergates miti. Garuu qajeelaa waan ta'eef qajeelina isaa nu sooruuf gara qajeelinaa sanatti akka hin deemnu. Jalqabni xumurri dubbii waaqayyoo qajeelaadha. Abrahaamii isa jalqabaaf dhumaa jedhe. Isa jalqabaaf dhumaa jedhe. Ati duraaf teellaan kee isuma sanaa jedhe. Abrahaamtu jedhe.
Isuma sanaadha. Waaqayyos anisuma sanaadha. Anisuma sanaadha. Amma gaa Waaqayyo isa qajeelaa ta'e kan Yesuus Kiristoos gaafa gara keenya dhufe, gara biyya lafaa dhufe, namarraa waan tokko ne daan, waan tokko hin baranne biyya lafaarra. Waan tokko baratee fuudhee ittiin jireenya keenya hin fooyyessine. Argitanii? Waan tokko shaakalee fuudhee jireenya keenyattiin jireenyatti nun dabalu. Ofii masaaf jireenya waan ta'eef. Ofii masaaf guutuudha waan ta'eef. Ofii masaaf guutuudha waan ta'eef. Wantooti Yesuus biyya lafaa kana keessaa argate yoo jiraate karaa buluu, lafarra deemuu, rakkachuu, beela'uu, haalota adda addaan danqamuu, seexanaan doorsifamuu, namootaan doorsifamuu, namootaan jechoota adda addaa irratti gadhiisuu, raajii miti raajiidha. Ilmas akkasii isa kana isa sana bifoota adda addaatiin irratti haasa'ame. Isa ergame miti bifoota wajecha akkasiitu irratti dhaga'ame malee wanta fudhate hin qabu lafarra. Wanta argates hin qabu. Wanti waaqummaa isaa jabeessa hin jiru dachee kanarra. Waaqummaa isaa guutuu fidee dhufe. Namummaan isaas guutuudha. Garuu fayyina keenyaaf isa barbaachisu jireenya isaa keessa jira. Wanta fayyina keenyaaf barbaachisu tokko hin sharamne gooftaa Yesuus. Wanta fayyina keenyaaf barbaachisu tokko namatti hin kennine. Wanta fayyina keenyaaf barbaachisu. Wanta dachee addunyaa kanarraa ijoolleen isaa akka argamaniif barbaachisan qajeelummaa fidee dhufe sana. Wanta tokkotti hin geeddarre. Wanta tokkotti hin fakkeessine. Amma qixxafannootti, amma dheebochuutti, amma dhiitamuutti, amma nafseen keessaas tokkotti, amma nan dheebodhe bishaan naa fidaatti fayyina keenya isa sirrii dubbachaa jira. Wanta godhan hin beekani. Fayyina keenya ol kaasaa jira. Fayyina keenya guutuu godhaa jira. Wanta godhan hin beekani. Hin beekani. Hin hubanne abbaa dhiisiif. Dhiisiif. Jechaadha. Iddoo sana darbee jireenyi hin jiru. Akka namaatti. Sana darbee jireenyi hin jiru. Sana darbee firooma jara sanaan qabu. Sana darbee ganaa jara sanaa wajjin taa'ee inaasa'u. Garuu wantoota dhufan sana fayyina keenya mirkaneessuu jireenyatti nu hambisuu waan dhufeefi kan namni keessatti hin beekne, kan namni hubachuu hin dandeenye isa kana waan ta'eef inni immoo isa kana chaappaatti rukutee deemuudha nama duraatti. Hin dheebote hadhooftuutu kennameefidha miti. Mo'icha gonfoodha. Hojii sirriidha. Fayyina keenya chaappaatti nuu rukute. Jireenya keenya godheetu kun amma raawwatameera. Amma raawwatameera waan barbaade gochuu dandeessaa jedheetu gara waaqaatti akka dolte. Hafuurri isaa isa keessaa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Qajeelummaan kun egaa Abrahaam bara sana abdiif amantiidhaan sagalee kan argate. Nummoo dhiiga Kiristoos isa lola'e sanaan qajeelummaa kana fudhanne. Si'a lammaffii nuu darrabame nuuf. Si'a lammaffii nuu dhufe nuuf. Ni galee? Si'a tokko qajeelummaa Abrahaam hojjete irraa tamaarre. Isa lammaffii garuu isa Yesuus lafarratti nu hojjeteen tama. Kanaan kan hin fayyine maaliin qajeelummaa arganna jiruudha. Wanti gatii qajeelummaa keenyaaf kaffalamu hin jiruudha Phaawulos ora Roomaadhaan. Hin jiruudha. Roomaa boqonnaa 3 keessatti hin jiruudha. Fayyina keenyaaf wantoonni barbaachisan isa kanaa'edha. Fayyina keenya isa ta'e kana immoo nuti hojiirra oolchachuu. Fayyina keenya fudhannee ol ka'u. Fayyina keenyaaf jiraachuutu. Fayyina keenyaaf jiraachuu, fayyina keenyaaf dhaabachuu, fayyina keenyaaf sochii keenya keessatti fayyina of harkaa qabnu kana yaannee hin beeknu. Yaannee hin beeknu. Fayyina of harkaa qabnu kana yaannee hin beeknu. Fayyina harka keenya kee gale kana yaannee hin beeknu. Tola tokko malee fayyina nurka gale kana yaannee hin beeknu. Ergaa bilisummaa akkasii rakkoo keenya malee tu gatiitti hin baasin argachuu keenya yaannee hin beeknu. Wanti nuti baay'eetti yaannu yeroo baay'ee
wanta nyaannu, wanta uffannu, wanta keessa jiraannu. Kun sadan jireenya ijoollee Waaqayyoo yookaan jireenya warra Kiristoos fannoo irratti du'ee fi wallaalchise. Guyyaafan kan jalaa olii isaa balleesse. Waa'ee isa kanaa hojjenna. Waa'ee isa kanaa dubbanna. Waa'ee isa kanaa haasofna. Inni kun jireenya namootaa, amantii namootaaf, abdii namootaa, qajeelummaa namootaa kana isa karaa Kiristoos argame kana akkatti namni hin ilaalle godhe. Karaa waan hundumaa keessa galchinee yeroo ilaallutu jira. Fayyina keenya isaa ituu tolaan arganne kana. Isa tolaan arganne kana. Waan nyaannuufuu gatii baafna, waan uffannuufuu gatii baafna, waan kee jiraannuufuu gatii baafna. Fayyina keenyaaf gatii maalii baafna? Ituu gatii gaafateera. Maaltu kaffalama? Maaltu kaffalama? Daabboo tokko argachuuf iyyuu gatii hin baafne argannu rakkoodha. Rakkoodha. Waama xiqqoo tokko fudhachuuf iyyuu gatii nuti baafnu ganamaa kaan amma galgalaatti ijoollee yeroon hin arganne too jira. Fayyina keenya immoo maaliin arganna? Phexros fa'aa akkas jedhan mitiiree? Geeturreedhan itti darbannee dadhabnee irraa jedhan hin jirtu bara dheeraa qabanne amma garuu hin jiru jedhan yeroo isaan hiyyatan argina gooftaatti hin jiru. Injinan qurxummiin kana keessaa badaniiru. Bakka qabachuu hin dandeenyu kana booda hin jiranii jedhaniitu hiyyatan. Kiyyoo isaanii miican bakka galuudhaaf fannisanii yookaan fuudhanii yookaan gattanii galuudhaaf akeeka baasan murtii isa dhuma achi ta'anii jarri suni karaatti maatii isaanii guddisan akeeka baasuun isaanii nama. Karaarra goran nagaduutti goruudhaaf wanta barachuutti goruudhaaf wanta ittiin maatii isaanii gargaaranii karaa baafachuun isaanii nama. Ta'anii pilaanii karaa garaa baafachuun isaanii nama. Qurxummiin baddeetti waan bara dheeraa argatan. Garuu Yesuus Kiristoos eddi isaan fixanii akka isaan akeeka kan biraa baafatan eddi bare sokkuuf jedhu iddoo sana gadhiisanii garuu maal ittiin jedhe deebisaa darbadhaa waan nyaatamuudha kun waan ittiin bulanuudha kun garuu fayyina isaaniif gatiin maaltu ba'e akkamitti hin danda'amu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Isa gatiidhaan nuu dhufe kana isa badutu isa jireenya ta'e nurkaa balleesse. Isa badutu wanta jiraatu nurkaa fuudhe habaqii godhe. Yoo karaatti walitti dhufe namni waa'ee isa jiru haasa'uunsaa muraasa ta'eera. Waa'ee isa baduu haasa'a. Waa'ee isa dhiisanii deemanii haasa'a. Waa'ee isa borbaduu haasa'a. Waa'ee isa ftaan baduu haasa'u. Waa'ee isa jiruu dandeenyee haasa'u. Nu irra galagaleera waan ta'eef. Waa'ee isa jiru haasa'uu hin dandeenyu. Fayyina keenya sana haasa'uu hin dandeenyu of harkaa fuunee. Ituu haasa'umnees muraasi keenya yookaan namni kan biraa gowwaadha jechuun isaanii inafu ituu haasa'umnees. Garuu inni caalu qajeelummaa keenya, abdii keenya, amantii keenya isaan waa'ee Tsiyooniif calluman jedhu naan kaa jedhe kana. Of hirkattee eeggachuutu nurre. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Tsiyooniin ani calluman jedhe. Har'a Waaqayyo waa'ee kee calluman jedhe. Yaa nama Gooftaa duukaa deemtu. Yaa nama fira Waaqayyoo taate. Yaa nama Yesuusiin fudhattee, michuu godhattee, hiriyyaa godhattee, abbaa godhattee, haadha godhattee, obboleessa godhattee, jireenya jirtu inni Waaqayyoodha. Inni qajeelaan sun si keessa jiraachuu barbaada. Si keessaan argamu barbaada. Si keessaan mul'achuu barbaada. Isxifaanos namichi jedhamu suni umurii xiqqoo gidduutti bara xiqqoo gidduutti filannoo Waaqayyoo jecha Waaqayyoo qajeelummaa Waaqayyoo keessaa gadi dhiifame. Hin argame qajeelinni Waaqayyoo. Akeeki Waaqayyoo inni sirriin afaan isaa keessaa ba'e tokka'e keessaa. Waan godhaniin beekanii nama lammaffaa ta'e argame. Yesuus itti aanee nama lammaffaa ta'e argame. Waan godhaniin beekanii qajeelummaa dinqisiisaan Isxifaanos keessaa utaalee ba'e.
du'atta deemaa jira, dhaa'aa jiru, dhagaan dhaa'aa jiru, kufee jira. Nama hundumaatu itti darbata, hin rukutu. Wanta godhan hin beekan jarri kuni. Qajeelummaan isaa warra gaafa achi dhaabatan gidduutti dhaga'ame. Kunoo macaafa qulqulluu irratti barreeffa. Dhaqee biyya Waaqaa dhaqee deebi'ee dhufe miti. Isxifaanos. Hojii Waaqayyootti filatan. Mana Waaqayyootti filatan. Geggeessaa mana Waaqayyoo keessaa gahee tokko argate. Gahee tokko argate. Achi keessaa waa tokko hojjeta. Eetu achi keessaa waa tokko hojjeta. Waan hojjetu sana sirriitti beeka. Sirriitti amane. Sirriitti fudhate. Sirriitti galeef. Sirriitti beeke. Yeroo waamicha isaa umurii xiqqoo gidduutti itti dhumnaanii umurii hojjete sana gidduutti waan hojjete sana ija isaa agarsiise. Ija isaa agarsiise. Waan godhan hin beekanii. Qajeelummaan keessaa dhangala'e. Har'a Waaqayyo qajeelina nurkaa barbaada. Qajeelina nurkaa barbaada. Qajeelina nurkaa barbaada. Wanta gaarii tokko nurkaa barbaada. Jireenya nurkaa barbaada. Nuti amma yeroo waan baay'ee Waaqayyoof yeroo hojjennu ofii keenyaaf akka hojjennutti beekuutu nurra ture. Garuu Waaqayyoof hojjennaa jenna. Ofii keenyaaf hojjenna. Waaqayyoon irruun qabu. Waaqayyo irruun qabu. Nuti irruu qaba. Nuti irruu qaba. Nuti biyya irruu kee jira. Irruu keenya guuttachuuf nutu tajaajila amma dandeettii keenya. Irruu keenya guuttachuu. Malee isa irruu isaa guutuu waan goonu hin qabnu. Yeroo irruu keenya guuttachuuf goonu yeroo isa tajaajillu waa kee of keessatti qabataa deemtu. Of keessatti waa qabataa akka isheen deemtu. Amma yeroo baay'ee nuti odaadha nu keessa darbaa jenneetu as akkasii godha yeroo lallabnu yeroo kadhannullee. Yookaan immoo tuubboodha nuti jenna. Akkas miti. Uniin Waaqayyo isa jalqabaa jireenya na godha, mucaa jireenyaa na godheetu ati jireenyatti galtaa. Jireenyaan ati mucaa jireenyaati jedhe Waaqayyo. Jireenyaadhaan ati mucaa jireenyaati jedhe. Waan ati si keessa darbeeni argame bakka asiin immoo achi gataa jedhe miti. Jireenyaa keessa jireenya kaa'ee jireenyaa kee kaa'e immoo namatti argamuu barbaada Waaqayyo. Akkas nu gochuu barbaada malee nu tuubboo taanee dhaabannee dabarsina miti. Qodaa bishaanitti of fakkeessina yeroo baay'ee isa bu'aan keessa darba. Akkas miti nuti. Anaaf isiniif Yesuus fannootti kan ba'e bu'aan miti. Tuubboo miti. Anaaf isiniif qaraaniyooti ol ba'e. Saba gidduutti qullaa dhaabate anaaf isiniif siin oolchachuuf jedheetiin. Mitikkee ishee sirrii argachuuf jedheetu Yesuus fannootti ol ba'e. Mitikkee ishee sirrii tokko argachuuf jedheetu fannootti ol ba'e. Jireenyaa isa sirrii tokko argachuuf jedheetu fannootti ol ba'e. Malee tuubboo godhee achi gatee keessa darbee keessa maal akkamitti anuu nama waan ituun waa baadhee karaa deemuu namachi naa bute tokkoof yookaan birrii qabaadhe nan kennaafi gatii dadhabbiisaa. Yookaan birrii 2 yookaan birrii 3 kenneefi galatoomi waa kana achi naa butuu gaara kana silaa danda'een ba'u na gargaartee. Aniyyuu birrii 2 yookaan birrii 3 nan kennaa. Gatii dadhabbii keene. Akkamitti inni jiraataan suni na keessa darbee uniin kan biraa anaaf isiniif dhufe jiraannee jireenya namatti muka. Jiraannee jireenya namatti muka. Anamma rooddanaa lubi qabbaneefaa ta'anii wangeelaawii qabbaneen luba Ingidaajin ta'anii waa'ee waaqaa isaanii yeroo isaan TV moo irrattis ta'anii waa'ee waaqaa isaanii jaroonni kun waan tokko waan abdatan qabu jechuudha. Waan abdatan tokko qabu jechuudha. Waan sammuu isaanii keessa bule tokko qabu. Maayinni gatii dadhabbii koo naa kuufameera waan jedhamu yaadaa karaa deemu. Yaadaa hojjetu. Yaadaa socho'u. Yaadaa deemu. Ol duukaa deemu miti. Yaadi isaanii tokko miti. Silaa ol duukaa roodii sammuma tokko yaadu. Waa'een keenya achitti walitti qabameera.
Bakka amma dullumaatti nu wajjin deemeera bakka nuti qodaadha tuubboodha hin jedhan. Waan tokko walitti nuu qabameera. Asii ishee addannaa ruubii yoo arganne iyyuu tulluunsaa achi jira qajeelinni keenya. Galmee isa gaarii sana biraa san dogoggorre sana biraa iddoo qabna. Malee yeroo kan amma isaan hojii isaan hojjetan joormaa qaba, dadhabbii qaba, beela qaba, dafquu qaba, rakkina qaba. Barreen gaddaa dhageessanii kasaanitu makiinaan deemanii haalonni waan biraan itti kana roo godhan nagaduu miti. Achi gatii dadhabbii koo achiraa jedhan akkas jechuutu nurra jira. Malee nuti qodaa calluma jedhamee achi gatame. Akkasuma inni nu tolche Waaqayyo, inni nu tolche jiraata. Kottaa jedhee akka bifa keenyaaf fakkeenya keenyaatti nama uumnaa jedhee. Akka bifa keenyaaf fakkeenya keenyaatti nama uumnaa. Bifa Waaqayyoo taaneetu jirru akkamitti iddoo kan biraa taana waan kan biraaf akkamitti. Akka bifa keenyaaf fakkeenya keenyaatti nama uumnaa jedheetu godhee jiraa kana uume Waaqayyo. Waaqayyo maal fakkaata wettan jiraa fakkaataa jedhaa namatti maa. Waaqayyo maal fakkaata wettan jiraa fakkaata. Yoo ofii keessan na fakkaata jechuu dhiiftan. Waaqayyo maal fakkaata? Nu fakkaata. Akka bifa keenyaaf bifa Waaqayyootti uumamne. Fakkaatti Waaqayyooti nuti. Isatu jedhe waan ta'eef. Akka bifa keenyaaf fakkeenya keenyaatti. Bifa Waaqayyoo qabna. Amala Waaqayyoo yoo qabaachuudhaaf akka shaakallu immoo barbaade. Hafuurri Waaqayyoo immoo dabalee nu keessa jira. Dabalee nu keessa jira. Kanaaf yeroo ati dhiitamtu, yeroo qajeelummaan si kee badu hin gadda Waaqayyo. Yeroo qajeelummaan si kee soqu hin gadda. Eenyutu dhaqeen harkaa fudhatee jedha. Eenyu harkatti gale eenyutu harkaa fudhate. Inni si kee jiraachuu barbaade, na kee jiraachuu waan barbaadu. Qodaana godhatee na keessa taa'u waan barbaadu. Na keessa taa'u. Waaqayyo nama keessa jiraachuun tajaajila bichaan argamaa jennee fudhannee jirra. Raajuu bichaan, faarfannaa bichaan, kadhannaa bichaan, hojii isaa hojjechuu bichaan argamaa jennee jirra. Waaqayyo si keessa jiraachuun ati qajeelummaa kan qabdu, Kiristoositti kan amante, waaqummaa Waaqayyoo kan beektu, jiraataa ta'uu Waaqayyoo kan hin sharafne, wayitti kan hin geeddarre. Halkantu guyyaa ta'a malee waa'ee Waaqayyoo kan hin geeddarre. Yoseef abjuusaaf akka inni dhaabataa bulee argina, akka inni mana ari'ame abjuusaafiti waan meeqa ta'e abjuusaaf Yoseef. Abjuu kootiin hin deemaa jiru kun abjuu kooti. Waan kun abjuu koo balleessaa jedhe. Abjuu koo ajjeesaa jedhe. Abjuu koo ajjeesaa jedhe. Dhaabataa bulee abjuusaaf. Rakkootti gale abjuusaaf. Abbaan abjuutti kenne immoo dhimma maalii qabaree of gaadha waan ta'eef. Sooressa waan ta'eef. Wanta gochuu barbaade gochuutti beekamtii qaba. Beekamtii qaba. Innati waaqessitu waaqa beekamtii qabu. Beekamtii isaa immoo namatu kennee miti. Mana barumsaa yuunivarsiitii isa biyya Ameerikaa isa biyya achiitii fudhate miti beekamtii isaa. Namni hin kennineef Waaqayyoodha. Uumaa waaqaaf lafaati. Isa beekamtii qabuuf fira taate. Isa beekamtii qabuuf dhala taate. Inni cal hin jedhu waa'ee Tsiyooniif jedhe. Cal hin jedhu. Waa'ee qajeelummaa Waaqayyoo. Daawit akkas jedhe gaaf tokko Saamu'eeliin. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 26 keessatti waa'ee qajeelummaa kana dubbata. Waaqayyo jedhe yeroo qajeelummaa isaaf akka inni hojjetu, qajeelummaa isaaf akka inni dhaabatu haasa'a Saamu'eel. Daawwitti dubbata macaafa Saamu'eel keessa. Daawitii fi Saa'ol olii wajjin akka isaan hojii Waaqayyoo hojjetan beekamaadha. Mootii akka isaan turan beekamaadha. Qajeelummaan Saa'olis ittiin dibamee, Daawitis ittiin dibamee nama tokko biraa kenname. Waaqayyo biraa dhufe. Lachuun isaanii Waaqayyotu dibe.
Garuu nama kana lachuu Waaqayyotu dibee yeroo kan biraa mucaan Daawit jedhamu nama qajeelummaan keessa guute waan gaarii gochuu nama beekame saawwati kuu kaasee hoolaa dhoowwuu kaasee hoolaa dhoowwutii kaasee nama qajeelummaa baadhatee adeemu nama qajeelummaaf jiraatu nama waan gaarii yaadu nama waan gaarii godhu nama ilaalcha sirrii tokko qabu gaafa hundumaa ilaalcha sirrii qabaachuu keessa darbeeyyuu mana Saa'ol keessaa hiriyyaa dinqisiifamaa qaba. Hiriyyaa lubbuusaaf dhaabatu qaba. Yoonaataanii mucaa Saa'ol. Hiriyyaa lubbuusaa hin kennine qaba. Gaarummaan isaa baay'ee jaallatamummaan isaa nama biratti guddaa. Saa'ol gaafa kan biraa akka ajjeesu murtoo baase, awwaajii baase, karoora baafate, murtoo baafate. Mucaa isaa kana wajjin immoo yaade. Mucaan isaa kun immoo hiriyyaa Daawit waan ta'eef akka inni hin duune gaarummaa dinqisiisaatti agarsiise. Akka inni hin duune. Kan Daawit abbaan koo si ajjeesuuf jedha gara qe'ee kanaatti hin dhiyaatin jedhee dhaamsatte gabaabaatti kun. Yeroo kan biraa Saa'oliif Daawititu wal ari'anii Saamu'eel isa duraa 26 kobsa 23 irraa argachuu dandeessu. Yeroo kan biraa dhufanii walitti ba'anii gaafa walitti ba'anii ol ari'aa oolanii yeroo baay'ee guyyoota baay'ee ol ari'anii dadhabee argatee qabatee ajjeesuu dadhabe Daawitiin. Gaafa kan biraa ituu Saa'ol rafuutti ba'e. Ituu Saa'ol rafuutti ba'e. Birumatti argame Daawit Saa'olin rafa. Loltuu isaa fudhatee waraana isaa fudhatee waan hidhatu hidhatee rafaa jira. Daawit biraan ba'eetu wayyaa isaa irraa murateetu shaashara wayyaa isaa muree qixxa mure sana immoo guduunfeetu fayyisa. Akkasittiin jedhe Waaqayyo harka koo keessa si buusee ture. Garuu guyyaa tokko Waaqayyo si keessa waan darbeef nama Waaqayyo keessa darbe irratti harka koo hin kaasu. Nama Waaqayyo keessa darbe irratti harka koo hin kaasu jedheetu silaa isa Daawitiin xureessee diina isaati ol ajjeesuuf ba'aniiru. Lola isaan gidduu jiru Waaqayyos argaa jira. Waaqayyos beeka lola isaan gidduu jiru sana. Garuu mo'ichi ajaa'ibsiisan karaa Daawit argame. Akka koo hin fudhu nama Waaqayyo keessa darbe jedhe. Akkuma Daawitiin ilaalu Saa'oliinis ilaala Waaqayyo. Akkuma Daawitiin ergachuuf akeeka qabu kaleessa Saa'oliinis ergataa ture Waaqayyo. Har'a dogoggoru iyyuu malee. Garuu isa Daawit jedhetu jireenya keessatti nama hambisa. Maal jedhe nama Waaqayyo keessa darbe harka koo irratti hin kaasu. Qajeelummaan isa keessa ture maal ta'e hin argame bakkeetti jechuudha. Nuu barreeffame jechuudha. Dhugaa dubbii ta'e argame jechuudha. Jireenya ta'e dhufe jechuudha. Fayyina ta'e mul'ate jechuudha. Kottaa saba Waaqayyoo deebinee waa'ee Waaqayyoo kana ayaannu ilaallu. Waaqayyo kun qajeelummaa nurkaa barbaada. Lallaba bichaa nurkaa barbaada miti. Raajii bichaa nurkaa barbaada miti. Faarfannaa bichaa nurkaa barbaada miti. Jireenya hojjetachuu qabna. Akka Abrahaam qajeelummaatti lakkaa'ameef amantiin Abrahaam jedhama. Qajeelummaatti lakkaa'ameef. Qajeelummaatti lakkaa'amuufi kan Abrahaamitti yoon isin deebise immoo aarsaa naa fidii jedhe gabaabumatti aarsaa fidi mucaa keessa na fidii jedhe lafa isaatti itti hime tuunni isaa gashaa jirutti hime tuunni horii eegaa jirutti hime namni hin beeku Saaraan hin beektu. Namni beeku hin jiru mucaan hin beeku yeroo Waaqayyo Abrahaamitti hime tuunni rafaa jirutti hime namni hin beeku. Akka kaleessa bara biyya sana keessaa ba'e abbaa isaa Taaraa gadhiisee ba'e Waaqayyoon dhagee hammas Waaqayyoon dhagaa jira Abrahaam. Hammas dulluma isaa jira. Mucaa kana iyyuu boo'icha dinqisiisaatiin argame. Gidiraa meeqaa mucaan kun dhufe. Wallaansoo meeqa, miixuu meeqaan, cinqii meeqatti gadi bu'anii ol nammanii gurraan dhagaanii waggaa 25 booda ija isaanii hin argan mucaa sana. Gurraan dhaga'uun isaanii fi ijaan arguu isaanii gidduu waggaa 25tu jira. Ijaaf gurra gidduu waan xiqqoo kana gidduu waggaa 25tu jira. Beelaalaa. Waggaa 25 eeganii moo irratti hin du'a. Maaltu waan qaldiin akkasii jiru. Hin qallannu isa nuti. Nuun hin qallannu. Waan akkasii achumatti haafu. Ni galee.
Abrahaam garuu mucaa akka kanatti fudhate kanati akka Waaqayyo barbaade Waaqayyo wajjin olii gale. Waaqayyo garaa laalaa mitire Qaayiliin garaasaa arge miti Waaqayyo. Qaayiliin garaasaa arge. Mucaa saarsaa bareedaa qabus garaasaa arge Waaqayyo. Saarsaa bareedaa fuudhee dhaqaarus garaasaa ni arge. Qaayiliin garaasaa arge malee Qaayilii barreeffatee baatee deema miti. Yookaan Waaqayyo ati kan isaa jaallatte ati akka Abeeliin jaallattu bee kanaan na jibbitee tadhee uruu kana bocheessaa deeme miti. Addana keessatti waa arge. Maal jedhe? Maal taatee maa nyaara guurte maa gadditee maal taatee ituu maarsicha hundeessin Waaqayyo garaasaa kette. Abrahaam yeroo ergaan sun itti dubbatame kaasee garaansaa Waaqayyotti gammadaadha. Haleluuyaa. Hin kennita maal dhabdee ati jedhe har'a kaate har'a kennuu dandeessaa jedheen Waaqayyoon. Sila soositu fide waan ta'eef ammuma kana yoo deebistee immoo eddin isa kana sii kenne iyyuu nama kan biraa tokko isumayyuu koppii gootii yookaan orjinaaluma isaa una bira kaa'uu dandeessa waan jedhu amantiin Abrahaam guddaadha yoo. Guddaadha. Ituu Abrahaam xiqqoo ishee garaasaatti adeera ta'e Waaqayyo noo jedhata. Noo jedhata. Abrahaam yeroo dheeraa ilaalameeti kan inni mucaa sana fiduu bira ga'e. Amantiin Abrahaam guddatee qajeelummaa ta'ee ol bahee dhufee ciqqeeddinni jedhee mucaa sana fidee. Hamma amantiin Abrahaam guddatee ol dhufuttu mucichi hin ture waggaa 25 mucaa sanaa turuun Yisihaaqii Abrahaamin ol fidaa jira. Amantii Abrahaam ol baasaa jira. Gaafa amantiin Abrahaam ol ba'u mucaan sun hin dhufe. Gaafa mucaan sun dhufu aarsaa fidee fudhatee ka'e. Ani isa inni dhaqee achitti ol argees nan dhibu. Isa inni maal godhees nan dhibu. Ani qajeelummaa Abrahaamitti mucicha fudhatee ka'e. Galagaleen ilaallee mucicha gaafa akkasii si jinarra akka hin jennee eenyu taphachiisan jennee eenyu jiniin haasa'an jennee ammuma si argadhee immoo jennee dhudhungachaa hin deemnee na biraa sokkaa hirtaan jennee waan tokko wanti jedhamu tokko hin argine. Haadha keetti nagaadhaami tarii buluu dandeenya bifa kan biraan haadha isaatti illee mallattoon tokko hin argine. Garuu Waaqayyo sirrii ta'uu Waaqayyo argameera Abrahaam. Si argeeraattiin jedhe Waaqayyo. Si argeeraa jedhe bakka. Si argeeraattiin jedhe. Mee Waaqayyo si'a. Mee ati Waaqayyo duratti. Mee kottaa Waaqayyo duratti. Mee Waaqayyo wajjin waa horachuu ashaakallu. Qajeelummaa horachuu ashaakallu. Amantii ashaakallu. Waan nu kee buute namatti agarsiisuu miti. Kottaa of kee kaanneessa olitti agarsiifachuu ashaakallu. 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 Waaqayyo dinqiidha. Waaqayyo unammoo waan xiqqoo ishee arganneennaan hin machoofna. Fudhannee bisheeffachuu hin dandeenyu. Fudhannee fi nu kukuffisa. Hin dandeenyu. Hin dandeenyu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Bara dibamne tokko namni hundinuu akkuma ani garuu baay'ee baruma dibame obsaadha. Bara dibamne sana waldaa seeroodhannu waa'ee waaqa namni nutti meennaan nuti achumatti akkuma raafuu kana taana gadi. Shum olitti jenna. Bakka waa'ee waaqa namni jedheennaan bakka. Ani dafinoo samma guddaa waldaa olee dafinoo galeennaan dafinoo beekee hojiin hojjedhu. Gaafa qotiisa qotu gaafiin gajjallaan bu'aa gaafiin gararraan bu'aa. Maal taate mucaanaan jedhu. Ana afaan haaraanaa saaleluyyaan jedhu. Hin jiru bakka machaa kootu qonna qota. Dafinoo gaafa samma guddaa waldaa olee galu. Na kukuffisa bakka na laaffisa bakka achittiin kufa jabaanne nyaanne jechuudhaan kanaaf na kuffisa nyaanne kufaa badoole yoon sagantaa dhaqee ollitu kufutti kaane bakka kun achi mollu kaasanii nu qabanii nu dhaabu waa'ee waaqaa dhagaameen naanuma kufna. Maaliif ree humnichi guddaadha hin beennu nuti hin beennu humnichi guddaadha ibidda. Unerochi mul'ata argidusi na gubuu dhufee na diiguu dhufee innee makkufna malee mul'aticha akka namatti malis hin beeknu. Kan fuudhanii namatti malis hin beeknu dandeenyees hin himnu. Dandeenyee iyyuu hin himnu. Garuu gargaarsi Waaqayyoo
yeroo kan biraa nama godheetu waa nama keessa kaa'a. Nama kan biraa nama. Kanaafuu har'a gaaniifis jireenya keenya keessatti waan nuti gochuu qabnu qajeelummaa keenya akka biiftuu ganamaa isa inni jedhe maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Luqaas boqonnaa tokko keessatti yaa Yerusaalem jedhe ani isin irraanfadhu jedha. Ani isin irraanfadhu jedhe. Faarsaa Daawitii boqonnaa 137 irratti. Luqaasin jedhe faarsaa Daawit boqonnaa 137 lakkoofsa 5-6 irratti yaa Yerusaalem jedhe ani isin irraanfadhu jedha. Ani isin irraanfadhu jedhe. Kan afaan Waaqayyootu dubbate. Ani isin irraanfadhu. Sin dhiisu, sin dagadhu, irrakkatte jedhee wayyaa isheetu irratti dhume jedhee haala tarkatti bade jedhee mana keessa jiraattu dhabde jedhee namatu jibbe jedhee bareeduu didde jedhee istaayila ishee natti toluu didde jedhee sin irraanfadhu jedhe waan sin irraanfadhu jedhe. Yoon si irraanfadhee waan baay'ee dubbatee machitti. Yoon si irraanfadhee harki koo arrabni koo si dagachuu hin danda'u jedhe. Ati nama akkasitti Waaqayyo kakateefidha. Ati mucaa akkasiiti, dhala akkasiidha. Dhala akkasiidha. Gooftaan si jaallate kun gooftaa akkasiiti. Gooftaa sin irraanfanne, gooftaa lafa sin keenye, gooftaa namatti sin edaane, gooftaa namatti sin geeddarre. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maal jedha? Isaayaas 60:19 irratti ani Waaqayyoo jedhe ibsaa bara baraan siif taa'edha miti. Ani Waaqayyo ibsaa bara baraan siif ta'a jedhe. Ibsaa bara baraa siifan ta'a jedhe. Si ibsaa bara baraan sii ta'a. Yoo maal taate jireenya kee akka isaaf laattu barbaada waan ibsaa bara baraan sii ta'a. Sodaan qabu, shakkiin qabu, gara kanatti guddadhu, gara kanatti siqadhu, gara kanatti adeemu, gara kanatti kottu. Anati ibsaa sii ta'a. Gara kanatti kottu. Ani sin irraanfadhu. Gara kanatti kottu. Qajeelummaa keen ol baasa. Gara kanatti kottu. Nagaa keen guddaa godha. Gara kanatti kottu. Manan keen sii ta'a. Gara kanatti kottu. Bobaa koo jalaattuun sin fuutu. Gara kootti kottu. Kottuu na jala dhokadhu. Kottuu haala duukaan sokkin, haala sodaatin ani nan jira jechuudha. Ani nan jira. Yeroo hundumaayyuu gara keen dhaggeeffadha waan ta'eef ati gara sanaatti hin gorin. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kottaa Waaqayyoo akeeka dinqii ta'eef nu waame. Akeeka dinqii ta'eef nu waame. Haaleluyyaa. Jaalala bara baraatiin as si jaalladhee jedhe waan ta'eef. Ati nama akkasumaanii miti. Dubbii Waaqayyoo kana yeroo barsiifnu nama kam leenca taana. Yeroo kan biraas leenca ta'uu qabna. Leenca taana yeroo waa namatti himu. Yeroo dabaree argannee carraa argannee waa namatti himuu jalqabnu bakka. Garuu jireenya keenya keessatti leencummaan keenya isa leenca ta'e sanatti hidhatee jiraachuu turre. Yoo akkas ta'e nama akkasumaan hin taane. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hafuurri Waaqayyoo kun hafuura waan daarii hin qabne of keessaa qabudha. Waan baay'ee nuti amma waa'ee Waaqayyoo kan inni ittiin beekamu yookaan namni kan inni ittiin dibamu yookaan namni kan ittiin Waaqayyoof hojjetu yookaan ayyaanni Waaqayyoo kan ittiin namarraa argamu namni tokko hin dibama. Haleeluyyaa jedha afaan haaraasaa. Bakka hin dibame afaan haaraasee kana garas jira Waaqayyo. Kana garas jira. Gara kan biraattoo lallabuu faarfachuu kana garas jira Waaqayyo. Jireenya nurkaa barbaada. Jireenya nurkaa barbaada. Ati akka soogiddaa minyaa'uu qabda Waaqayyotti. Akka soogiddaa minyaa'uu qabda. Soogidda ta'uu qabda. Soogidda ta'uu qabda Waaqayyotti. Jireenya soogiddaa qabaachuu qabna. Jireenya soogiddaa. Lafa soogiddi hin dhanneen jiru waan nuti gadi fudhannu keessatti. Waan nuti gadi fudhannu keessatti waan soogiddi dhaben jiru. Waan soogidda hin barbaachifne jiru. Waan soogidda hin qabne immoo namni hin fudhatu. Namni hin fudhatu. Akaakuu namni nyaatee jiraatu keessa wanti soogidda malee nuti fudhannu yoo jiraate bishaan bichaadha. Mitiire bishaan bichaadha. Jedhee mayyaadha akka koo. Wanti soogidda dhabeen jiru.
Soogiddi waan baay'ee mi'eessaa, waan baay'ee qulqulleessas. Mi'eessuufis hin ta'a, qulqulleessuufis hin ta'a. Sihooni maal jedhe? Ati gaafan dhufee si arge sana dhiiga kee ciiftaa jedheem. Inan nuuramnee jedheem. Ciruma saayyuu namni soogiddaan sin sukkuumnee jedhe. Dhiqamuun hin danda'amu. Soogiddi xurii baasa. Barasan. Xurii baasa. Soogiddi in xurii baasaa, in mi'eessa, in urgeessa jechuudha. Jireenya soogiddaa qabaachuutu nurra jira. Soogiddi gahee qaba jireenya keenya keessatti. Garuu jedhe soogiddi yoo mi'aawuu dhiisee hiikammoo hin qabu. Hiikan qabu. Wanta itti barbaadamuuf hin jiru. Wanta itti barbaadamuuf hin jiru. Gadi baafama malee. Xaawoo ta'uu hin danda'u. Waan tokkoof hin oolu. Dhimminya hojii isaa mi'eessuu bichaadha. Mi'eessuu, qulqulleessuu, sukkuumanii kaa'uu, foon ittiin sukkuumanii kaa'anii tursiisuu, waan turu jedhan ittiin sukkuumuu, bareechuu, mi'eessuu kanaaf barbaadamti. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf yoo kanan ta'u ta'e soogiddi alatti baafamee gatamaa. Anaaf isin Waaqayyo akkasiin godhin. Warra soogidda isa Waaqayyo barbaadu ta'e nu haa godhu. Warra Waaqayyo duratti mi'aaye, warra walii keenya duratti mi'aaye, warra haala keenya keessatti mi'aaye, warra yeroo jirru keessatti mi'aaye nu haa godhu Waaqayyo. Bara jiru keessatti nama mi'aaye nu haa godhu Waaqayyo. Bara jirtu keessatti mi'aawuu qabda. Bara jirtu keessatti. Bara tokko qabda. Bara tokko qabda. Bara sana deebitee hin argitu ati. Bara qabdu sana keessatti mi'aawuu qabda. Yeroo tokkicha qabda. Teermii tokkicha qabda. Teermii qabdu sana keessatti mi'aawutu sirra jira. Mi'aawutu sirra jira. Yeroon kan biraa iddoon itti dhaqanii mi'aan hin jiru. Iddoon itti dhaqanii mi'aa sana geeddaratan hin jiru. Nuti Kiristoos isa nuuf laate sana arganne waan ta'eef. Namni sana arganne salphina kee jiraa jedhamee caafamee jira. Karaa sana malee namni jireenya hin qabu isa jedhamu sana argatte ati. Janaa gara sanatti shaakalaa argame. Karaa sana malee namni abbaan arguu, waaqan arguu, fuula Waaqayyoo dhaabachuu hin danda'u. Jireenya bara baraa arguu hin danda'u isa jedhamu sana fudhatte. Geeddarachuu hin dandeessu. Dhugaa dubbii isa sirrii argatte. Kanaaf jireenya soogiddaa qabaachuudha. Jireenya soogiddaa roon jennu immoo mi'eessitee dhiifta miti. Mi'aan kee sittis, fira keettis, waldaa keettis, haala irrattis ituuti soogidda taatee jirtuu dhagaadhaadhanis yaa darbatan hin qabin. Ati soogidda garuu soogidda miti siina jedhan inni kun dhimma kee miti. Dhimma kee miti. Dhimma kee miti. Ati soogidda si taateen soogidda miti kun dhagaadhaa. Kun waan akkasiiti, kun calluma jedheeti. Yoo siin jedhan ati hin cinqamin an soogiddatti of agarsiisu. Soogiddi maal soogiddi of himee beekaa? Hin barbaadama malee. Kottuu intala heerumsiifnaa kottuu waxii mootii keessanitti, waxii mushurraa keessanitti jedhanii dhaqanii fidu. Dhaqanii kuntaala isaa bitanii fidu. Malee mana baluu salgiitu jira. Intala heerumsiisa achi dhannattee soogidda karaa deemtu argitaniitu. Achi dhanna waxii abaluutti nammuu dhanna intala heerumsiisa jettee soogiddi hin deemne. Soogiddi deemeen beeku. Hin barbaachiftaati. Waxii mootii, waxii diggisii, waxii soddaadhaaf barbaadamtaa. Dhaqanii fidu. Siyaa fidaniin jedhee ati ofiin himin ani waxii nan barbaadamani soogidda narratti hin argita. Maaltu si dhibe? Maaltu si dhibe? Maaltu si cinqe? Inni si waameef inni si ergate kuni samaayii keessa jira. As jala jira miti. As jala jira miti. Yeroo baay'ee ragaa waan ati kan biraan dhaqin jedha. Eddi soogidda si godhee soogidda ta'e kanaaf kan barbaadu orra dhimma qabudha. Orra dhimma qabutu barbaada. Orra dhimma qabu. Ofiimuusaa maal gochuusaa calluma jedhe soogiddummaa kee qabaadha. Wanti sirraa Waaqayyo barbaadu soogiddummaa kee. Soogidummaa kee. Soogidummaa kee. Amaani gaafa Mordikaayi gaafa muka tolchu wallaalee. Wallaalee. Gaafa maan shaakkaluu wallaalee, gaafa maan muka bitee fidee manatti ol galchuu wallaalee, gaafa warri muka hojjetanii muka bakkeetii muranii fidanii mana isaa keessatti hojjetanii wallaalee amaan Mordikaayi. Barri eegaa, barri mootii eegaa wallaalee nama sallaayiidhaa mala ta'a ammoo Mordikaayi. Nama beekamaadhaa, ogeessaaf
Ala sana naanna'eetu killaa eegaa. Wanta mana mootummaa naannoo kanaa keessatti ta'u wallaalee yeroo namitti muka murtee fiddee mana sana keessatti hojii hojjettu. Beekamu. Cinqiin qabu garuu. Cinqiin qabu. Ni galee muka fidanii hojjettanii namoonni kan biraa dhufanii jala galee maaltu jira ijoollee isaa gawwaame maaltu ture mana kana keessatti maal mari'attanii waan gaggaarii godha. Waan gaggaarii godhe. Waan gaggaarii godhe. Waan gaarii godhee achi galmee mana keessaa irratti barraa'ee jira. Yeroo kan biraa gaafa ilaalamu namichi inni sun galmee isaa fudhatee dhufe inni kun galmee isaa fudhatee dhufe wanta ta'utu ta'e. Wanta barbaachisu argate. Wanta hojjete argate Mordekaayi malee wanta hin hojjenne. Wanta qabu argate. Wanta qabu. Wanta isa keessa turetu dhaqee galmee mana mootiitti barraa'e. Wanta isa keessa turetu. Gaaddota hattoota warra nama ajjeesantu dhufanii jennaan akka isaan hin ajjeefne mootii oolchee gaafa sana barreeffame wanta qajeelummaa isa keessa. Waan diinni kee godhuuf hin cinqamin. Waan firri kee godhuufis hin cinqaminati. Hin cinqaminati. Inni sirri jiraachisu Waaqayyoodha. Akka itti jiraattu isa jiraachisu wajjin olii gallaanati maaltu si dhibee? Maaltu si dhibee? Ammayyuu ati dargaggeessa hojii Waaqayyoo. Mucaa Waaqayyoota. Ammayyuu ati hojii Waaqayyoon hojjetta. Ammayyuu ati mucaa miti ammayyuu ati nama gaadha hojii Waaqayyoo hojjechuuf immoo. Ati nama gaadha. Inni an nama gaa miti. Inni immoo nama gaa'ee nan dulloomee nama guddaan ta'e jettus immoo ammayyuu ati sirriidha hojii Waaqayyoo keessatti. Sirriidha. Yeroodha. Yeroo keeti. Yeroo keeti. Dabarre yeroon kee. Hin hojjetama hojii Waaqayyoo. Hin hojjetama. Warra waan gaarii Simoon faan argine warra waan gaariin keessa ture mucicha arguu barbaanne jedhe. Saba kanaaf ulfina argee darbuun qaba jedhe. Isa saba kanaaf dhufe kana tuun hin argin deemuun narra hin jiru jedhee akka inni lafarra ture kadhannaasaa. Qajeelummaan isa keessa ture isa saba kanaaf dhalatu sana isa raajame sana arguudha. Arguudha. Yeroo isaa dhumteetti fixeera. Garuu isa yaadame isa dubbatame sana argee deemuun kadhannaasaa fi tajaajila isaa ture. Lubisuun Simoon. Garuu maal godhe gaa? Mucaa sana eddi argee dhungatee fuudhee baatee isati saba kee fakkeettee ani hubadheera argeera. Amma jireenya kanatti yoo na hiittee ani rakkoo tokko hin qabu. Haleluuyaa wanta barbaachisu argeera jedhe. Kana qajeelummaan jireenya namaaf hawwee, ulfina namaaf hawwee, nagaa namaaf hawwee, ofiisaafis nagaa kaa'ate. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa Waaqayyoo yerootti yeroo maleetti akka inni si wajjin jiru beeki. Ati dhala Waaqayyooti. Ati mucaa Waaqayyooti. Warra diina keetii, warra jirra jedhaniif, warra beenna jedhaniif isaanin ariyaan naqin. Ariyaan naqin. Ariyaan naqin. Isaanin loluun naqin. Si loluu dhufu. Dubbachuu dhufu. Dubbisuun naqin. Nama si waame jala. Nohimee callumaan hojii isaa hojjeta. Harka isaatu bubburuqe. Yeroo harki Nohii bubburuquun kolfan isaan hin kolfan. Yeroo Nohimee ofitti gadi cabee waggamma kana muka soofu dadhabe. Yeroo misaa nyaatu, yeroo qursii nyaatu olii isaa wallaale. Yeroo nagadaa olii isaa wallaale. Yeroo qonnaa olii isaa wallaale. Yeroo daldalaa olii isaa wallaale. Yeroo barumsaa olii isaa wallaale. Muka soofa hin qalladan. Harki Nohii dhubbee bubburuqee dhumuusaa namne. Jireenyi isaa dadhabuusaa namne bara dheeraa. Garuu itti kolfame. Garuu yeroo muraasa gidduutti bara muraasa gidduutti garaagarummaatu argame. Garaagarummaatu ta'e. Garaagarummaatu ta'e. Garaagarummaatu ta'a. Warra Waaqayyoo waaqessan gidduutti. Eenyu ati kan dadhabdetu Waaqayyoo hojjettu. Waaqayyo nan beeku si beekam. Waaqayyoodha akka Waaqayyo si beeku karaa raajiin dhaggeeffatin. Karaa raajiin dhaggeeffatin akka Waaqayyo si beeku. Akka Waaqayyo si beeku karaa ergaan dhaggeeffatinati. No, Waaqayyo si beeka. Si keessa jira. Hojii keetiin beektati Waaqayyo. Hojii keetiin beektati Waaqayyo. Maal akka Waaqayyo fakkaatu. Waaqayyo maal akka si keessaa fakkaatu lafati jirtuuf iddooti jirtu akkaataa itti adeemtutu beekama. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Warri wallaalchisan dachee kanarra yoo jiraatan atiif Waaqayyo ni gallaan. Waaqayyo si keessa jira. Sitti dubbata. Mana keetti dubbata. Waan Waaqayyo akka Waaqayyo si wajjin jiru kan ittiin beektu mana kee ol kaasaa deema.
Jireenya kee keessa jira, dhala kee keessa jira. Si qajeelcha, nagaa sii kenna. Lafa dhaabatu rakkoo sitti dhufa, rakkoo sana keessatti gammadda. Kadhannaa keetu dhaga'ama, hin faarfatta. Ayyaana sirra dhufa, gammachuu qabda, sodaan qabdu. Gaafa kana akkati Waaqayyo wajjin jirtu beekamaadha. 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 Rakkinni baay'ateef ati Waaqayyo wajjin ol hin loltu bara. Qabeenyi yoo baay'ate, yoo sooromte yoo loluu dandeessa isa. Yoo sitti tole yoo loluu dandeessa, dhiisuu dandeessa. Garuu qabeenya caalu ati Waaqayyo wajjin olii galuudha. Ati olii galuudha. Rakkina mul'atuuf hin mul'anne keessatti Waaqayyo si wajjin jiraannaan namatu sitti mabti. Baay'een isaanii nama nuti Waaqayyo ibiddaan wajjin argaa turre har'a hojii isaanii hojjetataa jiru. Sooruma fa'aa sooromanii hojii kan biraaf hojjetaa jiru. Garuu Waaqayyoon isaanirraa kan hin argine. Bifa dinqisiisaan Waaqayyo isaanirraa kan mul'atu. Tarii nuti gaa sababa isaan hojii soorumaa qabeenyaan lafarratti badhaadhaa ta'anii fi firooma Waaqayyoo dhiisaniiru jechuu dandeenya. Hin beeknu isa kana. Hin beeknu. Hin beeknu. Phaawulos immoo warra qabeenyaa qaban biratti wangeelli iddoo guddaa qabaa jedheera. Iddoo guddaa qabaa jedheera. Jireenyaa jedheera. Nagaadhaa jedheera. Yoona isaan jireenya isaanii atolfatan isa lafarraa kana qajeelchatan iyyuu malee yoona gooftichaa wajjinis qajeeltootti jiraachuu danda'u. Namatti himuu dhiisan malee, faarfannaa fiduu dhiisan malee, lallabaa fiduu dhiisan malee, raajii fiduu dhiisan malee, yoona ofitti raajaa jiru. Karaan ati kaleessa irra dabarte sun karaa sirriidhaan yoona har'attiin qabeenya isaanii keessa deema. Bara mucaatee, bara xiqqootee nama dibata irratti arge keessaa namni tokko jira. Nama Dabuubiiti. Sintaayyoo nama jedhamu. Tarii adde qabbaneeffaa beekuu danda'u. Sintaayyoo nama jedhamu Waaqayyo bifa dinqiin wajjin ture. Bara 90 wayii keessa 90 keessa. Akka ajaa'ibaatti wajjin ture. Gaafa harka nurra kaa'e uni Waaqa irratti galla seene malee ganaayyuu deemna iyyuu seene anfaa. Gaafa harka narra kaa'e qumxaan uffadhaa xiqqoodha. Gaafa sana harka nurra kaa'e Sintaayyoon. Sintaayyoon Amaarinyaa saa'uun Amaarinyaa yoo waan meeqa nuun dhageenyu garuu Waaqayyo wajjin adeema. Dinqiitti wajjin jira. Bara dibata argine, Sintaayyoos bara sana argine, Waaqayyo eenyummaa isaas bara sana argine. Eenyummaa isaa. Namni kuni Waaqayyoon amma eessaatti Finfinneetii ka'ee hamma baraa laga keenyaatti lafa deemeera. Hamma baraa lafa keenyaatti lafa deemee ija koota argeera. Lafa deemee lafa namni rafuu hin dandeenye iddoo eenyu hin rafne rafee rakkina guddaan dibata isa ulfinaa sana. Dinqiidha inni bara sanaas hin narraas Waaqayyo dinqiidha. Haleluuyaa. Ibiddaa bube karaa Sintaayyoon darbeerraa afaan haaraatu haasa'ama. Magaalaa keessaa immoo Sintaayyoon makiinaarraan ol bahee haasaa deema karaarraa namni kukkufa. Haleluuyaa. Jiraataadha Yesuus jedhe. Haleluuyaa. Amma gaa Sintaayyoon namni dinqiin ulfinni Waaqayyoo akkasii sun qabeenya horatee sooromee abbaa qabeenyaa ta'ee jira jedhan. Har'a akkan dhaga'utti hin beeku garuu informationii baay'ee isaan beekuu danda'u. Garuu amma gaa Sintaayyoon nama miillaan lafa sana miilla isaa dhubbisiise sana irraanfata. Gatiin isaa gaafas hin bade hin badne. Gatii isaa oltu hin banne kaa. Gatii isaa oltu hin banne. Waaqayyotu keessa darbee Daawit mirkaneessee fi darbee harka irratti hin fudhu jedhe. Gatiin isaanii galmee jireenyichaarra jira. Haleluuyaa. Yoo sooroman iyyuu, yoo ulfina Waaqayyoo argan, yoo qabeenyi isaanii haalli isaanii mana silaa hin qabne qabaatan iyyuu Waaqayyoon caalaatti beeku. Yoona bifa baay'ee wangeela lallabaa jiru isaan qabeenyaan waldaa ijaaranii hiyyeessatti yoona tajaajilaatti qophee bitanii wangeela lallabaa jiru. Haleluuyaa. Karaa meeqaan isaan hojjechiisa Waaqayyo. Har'a Waaqayyoon hojjeta. Qajeelummaan keessa kee buufatu. Waaqayyo wajjin olii gali. Waaqayyo si bira jira. Ati mucaa Waaqayyooti. Haleluuyaa.